السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بريد إلمان أورمو ورمي كيسر تنسى قالين كيس بركة كمان لطولا قام تكتك فجأة دي عدا سينا شرو دي قدا بعدين قان دفتن أنا دف نورو سنينجن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلين سد بريد دامتي كلين استأي كلي روات نسينه عند أبي واي فاليت تري يو نتركي راتي جري داتا لين هندو سنما ميا كسمت إن شاء الله دام سجباب دولي دبرسيني يرو نجد دوتش تلي دي بياتمان إن شاء الله ولي الله يا دفع شير قرأ تسينا إن شاء الله رب العالمين. سكالين كين جرامي سكالين كيو جرا تك فجأة دكات دجو انتل توبين وشاشا أنا أفولتها وزول سيني تقربان سيني سكالين نداك ما شاء الله تسيناك اللين سبري دامت إن شاء الله رب خير هاقولو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم التن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورينا دفتن أنا والويل كام التويل كام بغنغان دفتن هندي كيسانو نورو دهادا شيرغو جون دغتنا إن شاء الله هندي كيسانو بغرب نغا ولنو ديبسي سلامتاك يتان سنا قالا فبا هندي كيسانو دغتنا أكسم أمتا الدنيا رتي ظلوما مقمو يا رب ظالما الراقبي المنا ما راقبي لك فرق وباسي أما كم سيدي ما فايز جون دغتنا إن شاء الله كلتي مان غما سغنتاك ياتي سينا إن شاء الله كلين سدوان بباجروف نوفلچا kaleessaagaa tuutti waan fi nu darbatteerraa eegalee hedduu qilleensi na dhibaa jira waan itti godhamuuji. Inshaallah akkasi mata duree kiyya guyyaadhaa gabaabsitu inshaallah isinii tuttuqa. Obbo Taayyeen Dhugamaan kitaaba Obbo Jawaar yookaan ammoo Jawweedhaa doolara 1,000 biteetti mata dureen ta'e taantu ammoo warri Jawaarii waliin xurumbaa kijibaa afuufan irraa jedha. Inshaallah baga nagaan dhuftan. Madure tanni lamaan gabaabsinoo ilaalla. Gaarii qaqqalee bareedduu ilmaan Oromoo akkuma waliin argaa jirrutti guyyaa kaleessaa mootiin Girrisaadha yookaan ammoo Obbo Jawaar Mohaammed magaalaa yookaan ammoo isteeta Koloraadotitti gurgurtii fi bittaa kitaabaa OA oolee akkuma isin agartanitti achirratti kaawwanni Girrisaan kaleessa irraa dhiichisaa ture Koloraadoo jechuudha. Kitaaba Jawaar Mohaammed Ingaabbuu Obbo Taayyee Danda'aadha. 1,000 bitee Girrisaan nutti qalaqalamee warri Girrisaa kalee nuun jedhu jedhee warri Koloraadoo dhiichisaa ture. Dhugamaan kitaaba Obbo Jawaar Mohaammed Taayyee Danda'aadha. Itoophiyaa irraa doolara 1,000 Koloraadoo qilleensarraan dhaqee bitee dubbiin sun akkuma kalee barataniif itti gaafatamaan Girroo gartee olola oofu kijibaa oofsan kijibaa oofamoo dhugaadhaa kan jedhu hedduu nama gaafiitti taate Obbo Taayyee yoo akkas godhan taate maaliidhaaf san godhanii yoon godhin taate ammoo Girrisaan maaliidhaaf olola akkasii Koloraadoo irratti oofuudhaaf filatee kan jedhu laallaa jechuudha. Kanaaf qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo Ibroo Roobee usii cadhisiitaa ilaalabbaa na caqaseetis yookaan deemu maaltu galchee Jawwee xabaqaa Jawween ofirraa dubbatu. Tabaqaan Jawwee adabadhaa taana man jeeqinaa inshaallah. Kanaaf qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoodha. Wanni deemaa jiru karaa warra biyya alaa jiruu fi yeroo hedduu dhaamsa ergaa fi turre
biyya alaa ta'anii uummata keenya biyya keessa jiraatu diiguudhaaf sa'a 24 dalaganii 24 hours. Peejii obbo Taayyee Danda'aallee dhaqee ilaalee wanni akkasii peejii isaa gubbaan jiru. Akkasuma ammallee sagaleedhaanis wanni gabbahee dubbateellee dhaamsellee jiru. Akkuma si yaadattan guyyaa kaleessa Koloraadotti bittaaf gurgurtaan kitaaba Jawaarii irra oolanii guddilaa'ee kennaani. Achi gubbattis gaafii naga nama 4-5 yoo gaafii sirnaallee ta'uu baate kaatee turte. Deebii gaggabaabduus obbo Jawaar Mahammad deebisanii turani. Nagariin namaa yoo danda'e obbo Taayyeen 100 bite sun Jawaar Mahammadii fi Taayyee jidduu waan jiru jechuudha. Yoo doolaara 1,000 bite yookaan 100 bite danda'e. Garuu ana kanatti akka Mustafaan na fakkaatutti kasaaraa galgalaan gabaa kasaaraan kitaaba kana gubbatti waan deemaa jiru. Bittaaf gurgurtaa kitaaba girrisaa jidduu deemaa jiru. Namoonni isteeta hundaa irratti waaqa silaa barbaadamu dhaqanii irraa bitachuu hin dandeenye akka gaarii ofiillee obbo Jawaar dhaadhesse namni irraa bituu hin dandeenye jechuudha. Haga inni eegummanni ittiin baane uummata naannoo tokko haga murtaa'itu jala deemuu jira Jawaariin. Oromoon biraa galte namoonni gartee dhara deemaa jiru olola deemaa jiru Jawaar eenyu akka ta'e kaayoon isaa maal akka taate hubate jalaa galee jira jechuudha. Kaayoon Jawaar Mahammad Oromoo hangoomsoo osoo hin taane ifatti isinii poost goonee jira. Naftanyoota sirna kaleessaa deebisuudha. Osoo TPLF gara taayitaa irratti dimookiraatessa. Irreenna isaan qaba guutuuf jedhee ilmaan Oromoodha. 1,000 irraa ga 2,000tti ficcisiisadhe akkuma sagalee isaarraa dhageettan sanitti qabsootti seenee ilmaan Oromoo gartee 5,500 akka inni amane jechuun itti fixee 20,000 olitti madeesse qabeenya hedduu itti barbadeesse akkuma isin beektan gaafa irreechaa irratti ilmaan Oromoo xiyyaaraaf boolla qotanii lafaan gartee Tigree tana akkasiin dimookiraatoftu godhuudhaaf dhiibbaa irra godhanii ilmaan Oromoo akkasitti cafacafaa ba'anii jechuudha. So kitaabni kun hin gaabbuu jedha waan agasgaa'u ga'ee kitaabicha kana irratti ammoo wanni hedduun gingilfamee ilmi namaa adda bahee jira. Dhugaan Jawaar Mahammad eenyu akka ta'e adda baatee jirti jechuudha. Kanaaf obbo Taayyee Danda'aadha. Gama tokkoon mana murtii deddeebi'aa jiranii biyya keessa jiranii hagammatti dhimma kitaaba doolaara 1,000 baasanii san godhan yoo taate yakka guddaa ofirra fidhan jechuudha. Qabeenya san eessaa fuudhanii birri Itoophiyaa 100,000 foyi kitaabaan asirraa erganii bitan kan jedhu baay'ee jajjabdu. Yoo wanni sun dalagame gartee obbo Taayyeen ka godhan taate dhugaan dhiiga ilmaan Oromootiin yakki dalagamaa jiru kun ifatti gabbaa jechuudha. Garuu kun akka ilaalcha Mustafatti hin godhamullee hin godhamnillee jechuudha. Hin godhamnillee hin godhamullee. Girrisaan kasaaraa siyaasaa cabe obbo Taayyeen danqaa keessa waan jiraniif walirratti oofuudhaaf yookaan hiisisuuf deebisanii tankaaffii biraarra fudhachiisuudhaaf dalagamee jechuudha kun akka inni arguuf laalutti. Obbo Taayyee yoo san godhan himannaan guddaan gara mootummaatiin rabba namaa qabeenyaa uummataa saamee qabaachuu waan adda addaa agarsiisa akka xiinxala kiyyatti. Kun ammoo yakka gurdaa dalaguu birrii irraa gara doolaraatti deebisanii qabeenya uummataatiin san godhuu hedduutu mul'ata jechuudha. Kanaaf kana wanni agarsiisa isinitti tuqeen maali warri jarjartanii waan adda addaa gootan suuta deemaa laala siyaasaan tun hamtuudha. Warri siyaasaa beekne jedhanii utaalan yeroo kasaaran waan akkanaa dalaganii maqaa nama balleessi ilmaan Oromoo obbo Taayyee yoo akkallee dalagan himannaa kana gubbaa itti dhiyaate garuu dhaqan jechuudha. Hoogganaa biyyattii tana keessatti gahee guddaa nama kafalee obbo Taayyee Danda'aadha. Himatamanii jiranii himataman saniin yakkamuun ni mala qulqulluu ta'anii bahuun ni mala jechuudha. Ilmi namaa adeemsa keessa inni dogongoraa gaarii illee qaba hamtuu illee qaba namni kamuu jechuudha. Yoo sanillee ta'e obbo Taayyeen ka waan kanas badhaadhina yookaan ammoo kaayoo adda jiran tana irraa deeman taate baaburri namuu yeroo isteeshina baaburaa ga'e irraa bu'a jechuudha. Kun waan qabsoon qabdu. Eenyullee abbichuullee irraa bu'anillee atillee jechuudha. Namuu isteeshina yookaan ammoo bakka itti ganda itti galu qaba baaburri itti buusu qaba jechuudha yookaan baasiin. Bakka buufata isaatii yoo ba'e ganda isaatii yoo ba'e namuu irraa bu'a. Haga dandeettii isaa xumurate irraa bu'a jechuudha. Kanaaf kun waan guddaa miti. Girrisaa biratti guddaa ta'uu ni mala. Karaa adda addaatiin ilmaan Oromoo wal nyaachisuu, ficcisiisuu, ka danda'an ajjeesuu, ka dadhaban olola irratti oofuu kun waan girrisaan bira baratame jechuudha. Namni isaan maqaan xureessin ajjeechaan isaan nama irratti hin banin wanni isaan ilmaan Oromoo obboleewwan jaarsaaf jaartii adda diiguu, gosaan adda diiguu, amantiin nama diiguu
wanni hin dalagamin hin jiru ni beektan kanaan eenyuuf addunyaallee ni beekte jechuudha. Yakkoota gurdaa dalaganii hadhas dhama'aa jiranii jechuudha. Soo kun kana gabaabdumatti wanni kan isin tuqeef hin argufinaa wanta akka hin jarjarinaa yeroo fidde addaan baafte jechuudha. Doolara 1000 akkas yoo botaa illee bitanii jiraatan haati bareeddeenaan karaa kanaa dhufte ammaa agartii jedhe san jechuudha. Waan as deemu fuula keessa hin deemanii jette Oromoo. Hin jarjarinaa eegaa suuta. Maaltu hin jarjarse? Kanaaf qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo tun tana asuma bira kunna qabxii lammataati. As keessatti namni hedduun gaafii na gaafattan ammas barreessaa jirtan deebii deebisaadha. Obbo Jawaar Mahmad reeffa waggaa meeqa maxxansaa jirani? Ka Gujii hadha inni maxxanse ilaala. Viidiyooleen Jawaar Mahmad akkuma isin hin jenne warri haakaroonni haakar godhanii dokumentii hedduu jalaa baasanii jirani. Tartiiba inni poostii godhuu deemuun jalaa saaxiluudhaaf. Wanni isa bira hin jirre namoonni dhumate guutuun Instagiraamii isaa keessaa jechuudha. Ankaleessa galgala seef godhee ganama kan olaalu ni dhabe jechuudha. Qulqulluu waan hin ta'iniif kaleessa baasuu hin dandeenye ganama kana olaalu buufamee jira gadi. Maaliif Instagiraama qonna godhan hin dhaabbatu waan fiiguufi dhaabnee waan irraa baasuu dadhabne jechuudha. Garuu reeffi namaa ka dhumate ka gartee ajjeesanii hunda nama garafan nama ajjeesan ka qalan ka guban guutuu isaatu peejii isaa sanirra jira jechuudha. Ka shaneen gubde hundinuu ka ijoolleen shanii bira dhaabbattu guutuu isaa jechuudha. Ilmaan Oromoo lammiitii dhagaa saba koo dhagaa nama rabbi sodaattu nama dhugaa barbaaddu zabanni kun zabana of eeggannoodhaan hojjetan. Zabana salphattu sakandii keessatti jechuudha. Sakandii keessa salphattaa xiqqaatta. Jawaar Mahmad waggaa jahadhaa jagna goota kan namni guutuun jaalatu hayyuu nama namni hundinuu laalu ka diinni sodaatu ka firri abdatu ture. Waggaa tokko dheenne akka dhiiga hujjaa jedhan uf duba deebi'uudhaaf. Qumni itti laatamuun ololli itti eegalamuun maaliif namni jabaan bayaa dhufa jaalatamaa dhufa dalagaa deema waa mul'isaa deema. Namni ammoo dandeettii hin qabne dharaan faarfame bu'aa deema kufaa deema nama biraa galaa deema. Innu gadi bu'aa deema qaamaan gabbu'a mooraliin gabbu'a haasaan gabbu'a deemsaan gabbu'a teessumaan gabbu'a hunda harkaa bata lazzaa dhaba. Namni kun beekee ta'i wallaalee ta'i dhiiga ilma namaatiin daldaala dhiiga ilma namaatiin bakka tana gahe nama duuti namaa ittiin dhagamamne jiran nama du'a qofa himuu barbaadu nagaa dubbachuu hin barbaanne balaa qofa. Jawaar Mahmad nagaa faarsuu dhageettanii takka badii malee. Kanaaf ijoolleen warri nu girrisaa jennuun kun ajjeesii filaxa'u gidala'u salphisuu sarrabsuu ilma haadha maali eenyuyyuu waan tokko hin beekan jechuudha. Wocuu iyyuu haga ilmi namaa kun deemee hundi isaatu arraboo qofa wal xiqqeessuu hatuu zinaa irratti kijiba irratti kana dharaa kana dhugaa osoo hin jenne yoo namni tokko ibalu akkasiidhaan akkasii poosti godhee bakka hunda waliin gahee sadarkaa Oromoo uummanni jedhan kun uummata sirna hin qabne uummata safuu hin qabne amantii hin qabne ta'an jechuudha. Oromoon Islaama Kiristaana waaqeffataa amantiilee silaa biyyattii teenya keessattuu mara qabdi. Mirga isaaniiti. Ganda hedduu qabdi. Sirraa biloo godhaa eegaa durroon. Hadda garuu amma ijoolleen keenya naannoon irraa mana nurraa diiganii saamamaa jirraa duraan maal ture? Gibiraan nu saamaa jiranii akkas kafalanii akkas godhanii jedhanii iyyamaa ture. Jiraa yes. Mana nurraa diigaa jiran jiraa yes. Ajjeechaa namaatiin dhufan. Jiraa
takkaa osoo namni hin duune biyya tana keessa oolamee hin beeku. Maaliif warra dhiiga namaatiin daldaalu jira. Yeroo san malee galiin kan galleef. Manoota diigan obboleessi tokko as keessa jiraate hin beeku. Mootummaa osuma beeknu agarru hogganoota jiran namoota dhimmi ilaalu gaafadhe. Obboleessi kiyyoo as keessa jiraatte naa katabname galgala nama hogganaa dubbisiisee jira jechuudha. Maaliif kan isinii kaa akka ragaatti jechuu gartanii maaliifi biyya tana dharals namni keenya akka miidhamuun barbaannu jechuudha. Fu'aadii Hajjii Muzayyanii as keessa jiraatte akka kanaa katabe. Maaliif kan isinii tuqa? Rakkoo jiru yoo jiraate mootummaa warra dhimmi ilaalu gaafannee waan akkanaa uummanni roorroo himachaa jira akkam jennee isinii gaafachaa jirra jechuudha. Jaalli kiyya kaleessa mana narraa diiganii Jimma keessaa akkanaa naan jedhe. Guyyaa kan namni dhimmi ilaalu bira taa'ee bilbilee fi dubbise afaan ofiitiin. Manoonni diigamaa jiru tokko ka bakka hojiidhaaf fi haala adda addaatiin investimantiidhaaf barbaadamu ka karaan irra dhufee diigamu kun seeraan ala ijaarame yoo jiraate kana. Kana keessaa calaqaa ka jedhaniif ka ayyariin yookaan ammoo xiyyaaraan qonnaan qabu ka kaartaa ofii yookaan ammoo baampii duraan qabu kenname gosoota hedduu jira nama kanaaf deebisee jira namni sun jechuudha. Manoonni kun kagartee qilleensa irratti yookaan qilleensa qonnaan kaartaan isaa kaafamee akkasiin namaa kenname yoo jiraates yeroo qaba inni illee yeroo isaatiin ala yoo ta'ee diigame seeraan ala. Ka calaqaa jedhanii irra dhufe namoonni beeka kana. Mana calaqaa namni hedduun ijoolleen biyya arabaa mana calaqaa bittan. Manni calaqaa chaansii lama qaba. Kireen kee yoo sirra dhufee karaan sirra dhufe ni caba. Gaafiin qabu kun namoonni beeka. Yoo hireen kee ta'ee karaa irra dhufin yookaan kaartaan yoo irra dhufin manni siifafa. Gaarintiin qabu jechuun wobiin qabu sun. Manni akkasumaan namarraa bittan osoo waan isaa dharaan kijibaan kaabinee gandaa waan adda addaatiin manuma sirna hin qabne ka kaartaa hin qabne akkasiin itti gurguratan irra guddaa ijoollee biyya arabaatii mana bitattan kan ittiin nama fixan kanaa jechuudha. Kana namni hedduun hin beektan. Waraqaatti sii kennan, ifaa itti sii galchan, bishaan itti sii galchan, hin gabbarta waa hunda goota akkanatti galaafachaa turte kaadireen gadi jechuudha. Kun warra kutaadha. Keessaayyuu nama uummata keenya waan hubanne warra baadiyyaa dhufee mana bitatu. Kanaan akkana daaraa godhan jechuudha. Warri kunniinis ni jira. Kan dhugama saniin haqaan kaartaallee qabu, kan mana calaqaallee hin ta'in, kan sirnaan fudhattanis ni jirtan. Kan karaa dhufee isin jalaa cabe. Kan ganda keessa kaabineef kaadireen dharaan isin harkaa saamaa jiraattus ni jira. Mootummaan godhaa jedheeti miti. Warri karaan irra dhufe gaafiin qabu. Mana calaqaa ta'ee kaartaa qabaatee dhabee fooqii Finfinnee keessaa ta'u irra dhufnaan sun kaasaallee qabu lafti garuu sii kennamti yoo sirna qabaatte jechuudha. Iyya amma namni iyyuu kana keessa ijoolleen bira baadhiifama naa godhaa. Dhiiga xap gootanii arrabamtanii horii isa walitti qabdanii mana bitattanii irra ijaarrattan ni beeyna akkatti ijaartanis dhiisii warri Ameerikaa jiru akkatti ijaarratu ni beeyna jechuudha. Dhugaa qabdan. Wanni isin dhaamuu barbaade maali? Hundi keessanuu haala jiru adda baafadha. Hadha lallabuun iyyuun gabbahuun bu'aa isiniin qabu. Akkam jedha? Osoo wanni kun kan mootummaan hadha karaa ijaaruudhaan yookaan ammoo investimentii kennu haala adda addaatiin ijaarachaa jiraachuu baatee isin dhufanii nullee isin iyyina. Wanni kun biyya guutuu amma dhaabbate yeroodhaaf haga kun dalagamuuf garuu biyya guutuu roga arfanitti Finfinnee irraa Adawaa bakka Adawaa kanarraa ka'ee roga guutuu biyya guutuu deeme jechuudha. Sabaa sablammoota Oromoo, Amaara, Tigree, Guraagee waliigala biyyaa. Kanaaf wanni isin tuqu gabaabduu dura. Kaaqa qabdu mana kee bakka itti qabdu, waraqaa itti qabdu, seera itti gabbarti, waan hunda qabatte kan kee qabadhu. Wanni kun wanni namni keenya iyyuu kun gurra mootummaa seenaa jira. Qooqaan argaa jiran tokko tokko Jimma keessaa eenyu fa'aa eessatti namni ana arge kun nama deemee bakka hunda rakkoolee jiru. Namni arge kun rakkoo bakka jiru deemee dhaqee laal waan himman himatu kan iyya kana mootummaan kun dhaqee laalaa jira. Mana gamtu diigame akkamitti diigame maaliif as keessa hanna jira. Nama humna hin qabne, nama beekumsa hin qabne, nama magartee
heeraaf seera biyya kanaan beekne kanneen saamanii dhiibanii lafarraa kaasanii bakka biraatiin walii kennan fa'aa jira. Sababa kanaan kana keessa warri guute jechuudha. Mootummaan akkanuma namarraa diigee lafa gannaqee biraan deemu. Finfinnee naragaa kana caalaa iyyame. Nafxanyoota kaasanii iyyanii u'uu jedhanii addunyaa gabaasan. Warri sun guutuun deebi'ee itti qaana'e. Warri mana irraa ka'e sun kaattaa nama olii mana keessa galullee mootummaan bakka itti godhe kamanni ka isaa haqa isaa mana ijaaree kenneef. Waan inni irraa diigame olitti deebisee kenneef. Ka mana hin qabne iyyuu mana itti godhe. Maaliif akkas godhe? Uummanni kun jiruu qaba. Ni beeka mootummaan kun. Namoonni adda biyya bulchaa turan kun naannoo biraatii dhufanii biyya bulchaa jiran. Keessaayyuu ilmaan Oromootu Itoophiyaa bulchaa jiran dhagaa. Ganda keessan keessaa warra dhufe abbootii amantiidhaa, amantii fedhanaa ta'anii as keessa jiran hadha. Namoota quuqama sabaa qabantu jiran hunduu wal tiksee deemaa jira. Kana wanni isin jechuu barbaade gaarentii isin kaa'e maali? Nama hedduu gara hundaa na bilbiltan akka waan harkaa qabu. Dhuga anna warra mootummaatiin wal argaa. Akka kaleessaatiin miti federaalaa wal argaa alhamdulillah. Namoota kallattii dhimmi ilaalu jechuudha. Rakkoolee teessan tan haga dandee rakkootiyyaa isinii gaafadhee deebiillee isinii deebisa. Ofirra isinii fudhatan. Haga xumuratti bakka isin geettu isinii gaafadha. Yoo wanni kun shirri dalagame illee waliin gabbaanee iyyina ana isinii dubbata. Baallama isinii seenatan. Maaliif eessa deemu barbaada beektan abbicha kallattii dhimmi kun laalu waan kan irra dalagu arguu barbaada. Yoo ofii arguu dadhabe deebii irraa itti kennadhee jira eeggadhaa jechuudha. Achiin duratti namni hedduun boottanii dhugaa ifaajeetti gannaxxanii waa hedduu dalaydanii dhugaa keessan. Anallee osoo ta'e akkasuma. Haga feete mootummaa yoo jaalatte biyya yoo jaalatte qaanqee ofirraa dhaamsanii ilmoo irraa dhaamsanii jedhan. Akka itti fidde beekta. Hedduun namaa itti deebi'uu hin danda'u. Waggaa meeqatti ifaajee haadha gargaaraa, fira gargaaraa, biyya gargaaraa, rakkataa gargaaraa keessaayyuu shamarran mana namaatiitti gartee distii namaatii kaawyaa namaatii waddamtanii yookaan kaaree 200 bittanii achirra deebistanii akkam akka ijaartan namoonni beekaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan xiyyanaa uffolchallee rakkoon biyya keessa jiru wanna mootummaan kun waliin waldhaansoo qabachaa jiru yoo agartan ni boottan wallaahi. Qoree gara maraatti dhaabbate waan irra dalagamaa jiru waan mootummaan kun baatee deemu yoo agartan wallaahi Oromootii silaa cinaa dhaabbannee gargaaru jettan. Nama gabaabatu waan guddoo dalagaa jira ba'aa guddoo baachaa jiran. Irra guddaan mootummaa kana keessa jiruuf waliin jiru warra hatuuf saamuuf tana keessa fayyadamuu deemu. Warra bu'aa qabu. Ka amma gama hunda nama boochisu kun kaadiree gaddii ganda isin jirtan qofaa miti. Asirraa ka'ee gubbaa irraa federaala irraa ka'ee haa gadi xaxamee warra dalagan sakaalee dalagaa dhoorke hiyyeessa boochise isaan bu'aallee argatanii uummatallee mootummaa kana irra kaasanii Oromoollee hooggeessanii bu'aa hedduu dalagachaa jiran. Galiillee gara hedduun argatan jechuudha. Eenyu kan isaan miidhan miskiina abbaa qabeenyaati miti. Abbaan qabeenyaa yoo itti dhufanillee inumaa inni fayyadama jechuudha. Tana keessa miskiin tokko ilkunumee sun nama hin qabu kaasi bakka sana akkana godhi naa kenni. Ka karaan gubbaa dhuuf kana fa'a waa hedduu dalagama kan. Wanni amma namoonni iyyan jechuudha. Ammoo waan isin dhaammadhuan. Wanni isin kadhu akka ilmaan Oromootti. Naa obsaa. Bari yoo iyyinillee akkanatti homaan finnu facaanee. Woma goonu hundaa wama goonu wal quba qabeenyaan yoo goone gamtaa yoo goone mootummaan kun kan baatiin kenna. Akkuma amma isiniin jedhu kana namni anan bira dhaqee dubbisu kunniin osoo nama biraa mootummaa saba biraa ta'e danda'an dhaqachuu. Finfinnee keessa taa'ee naasa'u dura aktiivistii yuun ta'u. Kiyyaaf. Rakkoon nuti biyya keessatti dhaban nu galte maali? Namoonni keenya waan hedduu akka salphaa akka hiikuu danda'an. Kanama kanaan waan isiniin Jawaarii amma baarru kun faatti warroonni paartii siyaas keessaayyuu ilmaan Oromoo keessaayyuu wallaahi namoota taa'anii namni gabaabaan rakkoo isaaf abbichuu jidduu fixuu danda'u as dhiyaachuu darbanii uummanni dadhabeetti dhiisan. Rakkoo bal'aaftuu namni xiqqaan aniin kun fuudhee Jawaariif abbichuu waliif danda'a. Sadarkaa san jirra akka Oromootti adda. Ibara boomee kun akkana hay argameetii siin jedha namni martu waan dadhabne. Gaaf as biyya keessa jiru waan nu dadhabne jedhan laal Jawaariin fa'a.
nama arrabsanii nama tuffatanii yoo namni dhaqee wanni kun mee akka ilmaan Oromoo waliin haa deemnu mee rakkoo jirtu haa hiikkannu jennuun nu arrabsanii kadhaa dhuftanii qabsoon kadhaanii miti qabsoofnee waliin jifannaa jedhanii nu areeni jedhan. Akka waan jarree waa harkaa qabaniin mootummaa kana caalaniititti uf ol kaasee nu ari'anii jedhan. Ani nama isin dura taa'ee isin asitti dubbadhu kuni namoonni nan dubbisu kana yoo isin beektan wallaahi hin amantan. Maaliifi biyya teenya tana keessatti hoggana dubbisuun akka malee jajjaba. Abbichuun dura jechuudha. Biyya namaa keessatti biyya guddatte keessatti irra laafaanuu isa. Waajjira isaa dhattee gartee dubbisuu deemattee seentee abbaa feete dubbista jechuudha. Telefoonaan baallama qabdee dhattee dubbista akka nam tokko gartee mirga qabda. Itoophiyaa keessatti milishaa karaa gubbaa deemu kana waa itti himachuun ni kabalamta yookaan jechuudha. Barisumaa waa itti himachuuf ati dhuftee dhiifamee waan akkanaa ta'etteen kaballa yookaan dhiiticha yookaan waan birisi dhufa akkamitti na daffarteedha afaan warraatiin siin jechuudha. Siin jedha gartee adda akkasiin garuu ilmaan Oromoo. Ila rakkoon kee namni akkanaa bu'aa jira. Maaliif amma galgala kana duratti waan isin himu kana nama amma maqaa dha'e kana as keessoo jiraatee haa barreessu. Nama guddaa rabbi ila rakkoo akkanaattu jiraa jennaan bira jira nama kunoo isin dubbisiisu jedheen hayyaas kennee itti bilbilu waliin haasan jechuudha. Nama barata akka biratti hin beeku nama kana anaan ookee wal beeyna waliin jirra. Nama dubbisu kana immoo hin beeku eessaa kanaasanii eegasii wal gaafatanii eessa manni kee naannoon kan kee os kee jiraatti naa katababbaa. Maaliif kun isin jechuu barbaade? Mee haa obsinu. Yoo obsaa isin hin jenne lakki isin haasaamanii wuma fedhan haa dalaganii miti. Roorroo addaa isin dhuftu yoo jiraate ammas keessa fakkeenya takkatti haasan daaboora roorroo guddaa deemaa ture. As keessatti kun dhageenya. Dhimma isii nama guddatti himee fi yeroo san bilbilanii bakka dhimmi sun laalu yeroo lama jechuudha. Adda waan isii kaafnee hojii waan dubbanne jira fakkeenyaaf. Kalee san qabnaan qabnu namni rakkoo takkatti asaan daabootii bilbilee asaan daabootti bulchaachiitiif godinaatitti bilbile hoggana olaanaa bakka guddaa jiru. Yeroo masan akkoonni sun ta'een. Oromoo ilaala bakka dhaabbannu. Milishaa tokko hajaa naafitti akkas naa godhettee paarsanaali dubbachuu hin dandeettu kadhee. Kanaaf maal jechuuf isin barbaade mee Oromoon tiyya rakkinni nu bira jira. Nuti wal tuffatee kophee walirra deemee miidhamaa jirra. Rakkoo jirtu naannoo jirtanitti kaabinii nama saamtu milishaa nama saamtu abbaa fedhe haa ta'u kan mootummaan ergatee miti. Hattuu dhuunfatti uummata saamaa miidhaa jirtu. Ufitti dhiisaa miti. Ufitti hin dhiisinaa. Rakkoolee galuun yeroo hamtuun akkasii dalagamtu gurummaa yaati waan san dura dhaabbadhaa hiriira ba'uuni hee jedhuu lafa dhiituun iyyuun immoo manni keenya yeroo agarra ni iyya hoo jedhee maaltu galaa seera cabsanii nu ajjeesuu deemanii jedhanii isin rukutan diina keessa rakkoo qabaadha waan kana keessa rakkoon galee namni waa godhame sirnumaan suuta gaafadhu namni sun milishaallee yoo ta'e gandasan jira poolisaallee yoo ta'e gandumsan jira waraanallee yoo ta'e ramadamee sirnaan dhufe sirnaan uummanni wal gahee dhaqee bakka san dhimma san suutaan iyyuun osoo hin taane rakkoo namni keenya miidhamaa jiruun iyyuudha. Fakkeenyaaf ijoollee Harargee keessa dhawamte namnummaan amma isiniin jedhu kanarraa kunillee waa hedduu kaasee viidiyoolee deemu kana hunda waliin ilaallee kun akkana dhee gaafadhe jechuudha. Harargee keessa akka ta'e sun ijoolleen sun motoraan deemanii dhaabbadhaa jennaan didanii itti dhukaafamee jiran jechuudha. Ijoolleen dhumatte Harargee keessaa motorsaayikilaan deemanii dhaabbadhaa jedhaniini didanii dhannaan eesseera abbaa fiitee beefeetee si dhukaasta. Ameerikaa keessa si dhaani makiinaa dhaabbadhaan poolisiin si dhaabuu didi. Rakkoolee akkanaa kana jira. Tokko namni yeroo waa jedhaniin dhaabbachuu wal tuffannaa rakkinni jiru ammoo lubbuun namaa hedduun itti baddu. Lubbuun nagaa yoo baddu jiraatti. Amma namni dhiitee kufaadha milishaan tuffata. Haadha milishaan sirnaan leenjite heeraaf seera waa hunda barsiisanii waraana kumaan du'adha.
kabaju dhiite makufaa sanuu haa ta'u nama laafaallee haa ta'u jabinnaaf laafinnaaf miti namaa kaajamtuun seeratu si dhaaba heeratu si dhaaba yuunifoormiin namni sun uffate kabajamuu qaba yoo san hin goone inni mirga qaba baroonni qawwee itti kennaniif nama seera cabse seeraan dhaabi yoo inni seera dide akka dandeettutti waa dhuyaanii barseerri kanallee haalaa kana jenne nama akka fedha haa godhanii haa tumanii haa cafaqanii miti. Kanaaf ilmaan Oromoo wanni jechuu barbaadee isin kaa'ee gabaabdumatti waa'ee warra manaa irraa lafa diigan yookaan waan hedduu rakkoo isirra ga'e irraa rakkinni ni jira. Namoonni waliin dubbadhellee ni jiraa jedhan. Irra dalagaa jirraa qorachaa jirraa. Manoonni diigame sirnaan. Laal mootummaa kun akkam deemaa yoo asii waa ta'an fiigee dhaqee sanillee akkasittiin mifa deemu. Maaliif waan xiqqee mikaa? Biyyattii tana guutuu keessatti karaa manni diigamaa jira wanni hedduun dalagamaa jira. Yoo achiillee ta'e fiiganiitu mee kanama akkasitti dalagaa naannoo hundaa qoratamee osoo uummannuun iyyin osoo gartee kunuun baan akka korrapshiin yookaan malaammaltummaan jiru mootummaan qajeelchee beekaa jechuudha. Mootummaan kun caasaa hedduu qaba. Damee dantaa tikaa qabaa godina hundarraa aanaa hundaa warra tikaa jechuudha. Ka osoo warri waraanaallee hin beekne warri bulchaallee hin beekne nam tokko osoo hin beekne warra dhaqee naannoo sanii waa qoratu jira jechuudha. Eegasii ammoo sadirraa deebi'ee garee deemtee naannoo san rakkoo uummataa qoratu jira. Tasuma deemanii jechuudha paartii badhaadha kana keessatti. Kakallattiin illee dhuftee uummata warra deemee mari'achiisu jira. Kuni amma fakkeenyaaf warri bakka bu'oonni uummataa deemaa uummata keessan mari'achiisaa jedhaniiti. Ni dhaqan amma akkuma isin beektanii naannoo hundaa dhaqanii uummata mari'achiisan. Yoo kana paarlaamaa irratti dubbatamee jira. Ji'a 2 moo 3 dura yaadattan taate. Takibbaa takka maal jette? Waa'ee uummataa gosa lama walitti aantu naannoo isii dagadhee walitti aantu irraa dubbiloo kisirraa godha eegaa warra jira taa'ee warra boodeef. Irratti namni tokko waa dubbate ni kijibdaa jetteen dhandheexxee uummataan mari'achiifne asii gabbuutee gara biraa deemee dhufee adda uummata gosa lamaa walitti oofaa dhaqeen waliin hin mari'achiifne bakka san hin jiru jetteen. Naannoon hedduun bakka bu'oota isaanii kana waan gaafatu. Kutaa Oromiyaa kudha tokko keessaa bakka bu'oota jira. Obbo Shimallis hin dura ka gaafatamu bakka bu'oota naannoo saniiti. Maaliif uummata rakkoo isaanii hiikuu waa hunda godhuu bakka bu'anii deeman jechuudha. Namni isaan gaafatu hin jiru amma. Gadduma isaanii keessa ilma isaaniitti ni beekan. Eenyu abaaranii inumaa bar mootummaa naannoo Oromiyaatu abaaranii Abichuu abaaranii. Federaala. Federaalonni sagalcha hin jiru waa'ee Oromiyaa keessatti dalagan. Waa'ee naannoo Amaaraa federaalonni sagalcha hin jiru. Yoo mootummaan naannoo sanii dadhabe federaala himatan. Adda maqaan kadhayanii Jawaar irraa eegali girrisaan isa jalaa Abiy akkas nu godhee jedhan jechuudha. Koffaa seeraan beekan. Jawaar mataan isaa seeraan beeku. Federaalli ka himatamuuf waan fakkeenyaaf akka gaafa TPLF waa'ee gartee waliigala biyyaa laalu waraana akkasitti deemu. Yeroo mootummoonni naannoo dadhabanii federaalli sirreessuu dadhabe. Mootummoonni naannoo hundi alaabaa qabaa heera ofii qaba akkatti bulmaata isaa jechuudha. Federaalli gubbaatti to'ata. Ameerikaa keessoo isin dhaqxan isteeta 50 heera mataa ofii qaba. Federaalli gaafa isteenni sun rakkoon dadhabee waamatee seena malee harka kaa'uu hin danda'u. Ni beekan kana. Kana keessa bakka bu'oota qabu uummanni jechuudha. Akkuma bulchaa godinaa ka'aanaa ka gandaa waa hunda qabutti. Tokkoffaa namni keenya waan akkasii bakka bu'aa sana bakka bu'aa keessan san gaafachuu qabdan jechuudha. Kuni maaliif kan isin himne? Girrisaan warri gartee biyya tana diiguu deemu isinii nagaan dalagattanii biyyallee gargaartanii hawaasallee gargaartanii seenaa bareedduu qabdan kana ofii isin dabaluuf halkanii guyyaa iyyaa jechuudha. Dhugaa teessanillee balleessuu. Mirga sirraa mulqama. Amma hedduun keenya heeraaf seera biyyaan beeknu. Yeroo ati waan biyya diiguu daladdee mirgi kee lafa teetiin mana keetiif falmachuu dhiisi mirgi kee dhibbaa sirraa mulqama jechuudha. Yakkama. Namni gaafa yakkame mirga ittiin waa falmatu hin qabu. Yakkamaadha. Hin beeku namni keenya kana. Hin beeku namni keenya oluma ka'eetu ori'a malee hin beeku. Dura ati seera kabajjee mirga kee falmatta. Biyya keenyatti akkasii miti. Seera cabsee mirgaa falmachuu deema. Hin qabu karaa hin jiru. Abbaan murtii yoo dhaqe
ati maal goote seeraa ajamteedhaan dura osoo dubbii isaan laalin bar yoo inni seeraan ajamin poolisni yookaan namni inni dhimmirra balleessuun himate itti murteessee hidha darba jechuudha. Gaafa yakka san fixate mirga isaatiif falmachuu dhufa. Waan is jalaa badee jechuudha. Dhiifama isinii qajeelchuuf warra Ameerikaa keessa iddoo keessa jirtan. Poolisni Ameerikaa osoo qabee yakka yoo ati daladde mirgi kee guutuun sirraa mulqame falmachuu hin dandeettu. Waan fedhes godha poolisni. Mirguma qabdu saniifu bakka sanii yoo sodaatte rakkoo sirra gahaa beekte calliftee poolisan jala osoo deebiin deemne mana murtii dhattee himatta malee achitti hin loltu. Maaliif osoo dubbattu waa baxabbattee badii ofirra deebista jechuudha. Keen akkas hin beeku. Dhuufee yoo ati qabde maala qabdu? Yeroo tokko jedhee dachi balleessee iyya. Eenyu iyyita? Hattuu agartee shiftaa agartee? Nama ajjeesaa jiran isallee ajjeesoo si ajjeesoo maaliif iyyan sodaadhee mataa sirraa gugguuraa jechuudha. Kanaaf girrisaan ofitti isin dabaluu deema tana ganuma isiniin jedha namni isinii galte hagana caalaa nama gondi itti mammalee namatti hin dhan. Dhugaa teessan jalaan balleessinaa seeraan abboonni namoonni jirtan naannoo keessa yoo yakki isin irra gahe himadhaa. Mana murtiitu jira. Kanaaf hagan isiniin jedha waa'ee qabxii Jawaar isinii deebi'a. Ilmaan Oromoo lafaa kaanii jibbaa nama kanaatiif Jawaar jechaan oolu. Ilmaan Oromoo wal nyaachisee ijoollee daa'imman ficcisiisuu irratti namni kun argaa jirtan. Namni Rabbi amantan Rabbi sodaadha namicha kana jalaa fa'a. Warra Ameerikaa agartanii isteenni namni hedduu jiru kaa'amni inni walii dhaqu tokko moo lama isteeta nama gurguddaa irraa argatu dhaqe. Lafoota tokko lama sadii jalqaba irra inni deemu lafa girrisaan akka malee isa deeggaruu fi namoota gandaan isa jala deemu. Ganda kanneen dura warra kaawwan hamilee kaasuudhaaf irra deemu. Minisootaan uummata 50,000 oltu jira. Namni achi bayyoo akkam guddatee 200-300 agartan hin guddisaaf yaadu. Osoo gaafii takkan gaafa uummanni Minisootaadhaa wal dhabanii adda deeman. Koloraadoo dhufe. Uummata guddaa jira. Gurbattii Badruu jedhanii agartanii gosa kiyyaan balbal takka warra tokko. Warra gaafaan Koloraadoo dhaqee natumuuf narra bobbaasee maqaa balleessiidhaan amma lafa dhiitu. Ka Jawaar jedheen gartanii laalle inni islaama jaalataa bakka ofii kooffiyaa godhatee dhaqe. Jawaar islaamummaan fedhu maal jedheen? Sheektitti kooffiyaa lama godhatu jedheen. Ka amantiitiif ka siyaasaallee sadaffaallee waa itti makeen jechuudha. Misaalfadheefi. Inni isaaf jecha achi gubbaa dhaabatee lallabaa akka udalaan reetitti. Jawaar ammoo waan inni hin feene ilaala. Waltajjii san gubbaa dhaqanii fuudhanii waan hin dubbataniin kooffiyaa lama godhatee deemaa jedheen. Sharaa islaamaa keessatti nam tokko yoo ta'u netteen nama albee lamaan nyaatu jechuudha yookaan ammoo munaafiqa akka deemeeti jechuudha. Kooffiyaan lamaan tokkochuma godhate. Islaamummaa sarraa mulqinu. Siyaasaallee dalagaa sheekallee siyaasaallee dalagaa jedheen. Hin bayyana tullee qal'aa akka inni jiru gartee goggogaa kanaa jaachi gubbaa dhaabbate. Namoonni kuni namoota dheengadda dhaabatanii ilmaan Oromoo mataa qabatanii diinii Rabbii kana xiqqeessan. Shee Badruun Faate jechuudha. Warra yaa Rabbi mataa qabadhaadhee mataa qabachiise. Abii mataa qabi ilmaan isaa mataa qabi badhaadhina mataa qabi warra badhaadhina mataa qabi deeggaru mataa qabi jedhe diiniin Rabbi akkas hin jettu. Islaamummaan nama abaaruu shari'aa Islaamaa keessatti hin jiru. Ilmaan namaa abaaruun diiniin adda gurbaan sun qarayyaachuu gubbaa waan biraa ittiin oofu suni qo'aanni Rabbi hattaa Rabbi biratti abbaan yakka yoo dalage ilmi hin gaafatamu. Yakka nafseen hunduu waan daladdee ofii itti gaafatamti. Isaan muummicha ministeera bira daranii ijoollee isaatti taranii haadha abbat taranii paartii badhaadhinaa guutuu uummata miiliyoona meeqaa isallee mataa qabii ani abaaran. Wallaalinni siyaasaadhaa. Wallaalinni siyaasaa akiraallee nama dhoorgiti gartee. Nama ija imimmaaniitiif jecha nama mataa furrii kam akka isaa kanaaf jecha biratti jaalatama argachuu namoonni sadarkaa san ga'anii jechuudha.
Maaliif kana keessa ni deema? Wanni nuti akka ilmaan Oromootti yakkinu dalanne walirratti. Maqaa siyaasaa tanaa namoonni meeqa? Namoonni meeqa qabrii ofii dhaban jechuudha. Abaarsaadha akkasii bahanii diinii rabbiitiin masheekoleen mataa qabattee gurbaan baduraan isa waliin agartanii mataa qabatee yaa rabbi mataa qabi jedhee akkasitti bakka hunda masgiida rabbii keessa taa'anii quraana rabbii qabatanii salawaata nabii irratti buusaa waan diiniin kun hin qabne waan amantiin islaamaa hin qabne islaamummaa jibbisiisuu ummata amantii biraa islaama rakkaasuu amantiin islaamaa tanam abaartuu waa hunda laaxuuf deemtu godhu waan san dalagaa bayan. Ardillee waan sanii deeman. Siyaasaan diigamtu namni waliin gadafa. Siyaasaan diigamtu namuu dalagaa isaa baatee qabrii seena. Ummata sobanii wal lolchisuu irra sobanii yoo araarsan boru rabbi durallee yoo dhaabbatan yaa rabbi an sobee araarsee bar jedhanii rabbii san guyyaa gartee gaafiin jajjabduu na dhufte namu waan deebisuudha jawaaba dhabu san gartee yaa rabbii kiyya an bar sobee araarsee sobee wal lolchiifne jedhan jechuudha. Sobaa araarsaa malee sobdanii wal lolchiisina. Ummanni keenya waggaa 150 waan ilmoon namaa keessan darbeen dabarte. Adda warra amma fixan kana fedhu shanii na ajjeeftu mootummaan abbaan fedha ajjeesu ilmaan Oromooti. Nama dogongorsee warra kana. Ufii wal finne gara fedhe deebi. Shaniin ajjeeste abbaan fedha ajjeesu Oromoo ajjeese. Maaliif? Ol kaaniiti miti. Maddi namoota kana dhumuu eenyu? Maddi namoota kana fixuu ragaa lafaa qabna. Mootummaan kun hattuu jazbaa dhamaa diina sirna nafxanyaa deebisuu deema u'uu jedhee iyyanii kalee ilmaan Oromoo wal nyaachisan jechuudha. Hadha ilmaan Oromoo hedduun dachii Itoophiyaa jedhan tara ejjechuun deemtu maaliin? Kun lubbuu namaa balleessise, kun walachisiise, waan hin dalagin walirra dalagee taa'ee wal eeggata nama liistii walii qabatee feesbuuk gubbaa guuree kun nama wal gaafatee akkana siin jedha ibaluu si ajjeesu akkas godhe ibaluun akkas goosidhee walirra liistii adda namni ol basaas taayam namu nama dhibatee ibaluun su dheedu nama waan kee dubbate horii hagana sii kennaa guurii naafit kadha ijoollee badhaa'ee girrisaa kana ijaaratee namni bakka hunda taa'ee ofirraa eeggata namni hedduun jechuudha. Lubbuun namaa hedduu baddeerti qabeenya hedduun badee jira. Wal galaafattee jirti Oromoon walitti diimtee jirti Oromoon hayyuu meeqa fixan gurbaa Arsiin uummanni Arsii deengadda olumaa'iin akkasii baateetiin murtii dabarfatan sun nama 10 fixe kana keessa olumaa'ii jira. Manguddoo nama 5tu jira. Abbaa ilmaanii dubartii haadha deettuu qale gurbaan sun ibiddaan gube. Walitti diinee namni walitti bu'uu hin danda'u. Eenyu dalagsiise? Warra ala jiru kana. Maaliif dalagsiisan? Hadha yoo atteessiftee gaafatte uummata isaas waamtee maaliif waan kana daladdanii mi'oo atittee gaafatte isaanii kun Jawaar gaafatanii deebii takka hin deebine kalee Kolooraadoo akka san namni waa gaggaafate deebineef takka dhiisi hin qabu deebii. Nam tokko sababa kana Oromoo gabroomee akkana ta'e si deebisu hin jiru. Maaliif abbaan jara dura deemu kunoo itti dhama'ee diidattaaf. Adda Jawaar Mahammad warri kalee Jawaariin leenjisee guddifatee as baase gadi biraa. Abbaan Jawaar Maraaraa Guddinaa fa'a Baqqalaa Garbaa fa'a namni isa dura gartee Oromoo irratti dalagaa ture. Paartiin isaa sinima fagoon dhaquun dubbatanii hin dubbatan. Maaliif? Argani. Goolii qilee bu'anii of argan. Cadhisanii haga tokkollee taatu gara uummataas deemuu barbaadan. Baqqalaa Garbaa maaliif baqatee Ameerikaa gale? Diinni kalee waliin dalagu hin jiru hadha. Ilmaan Oromoo dhufte ammaa achi laga takka bu'uu hin danda'u salphate malee ni beeka jaarsi lafa bule. Hiree inni qabu keessaa baafachuu. Maraaraa Guddinaa maa cadhisee hadha. Diinni kalee inni dalagaa fi ture hadha hin jiru. Hiree inni qabu cadhisee uummata kana cadhisuun waa balleessuu dhabuun bar. Yoo boru gaafatan abboo kalee akkas goone adda kun akka keessa hin jirru jedhan boruu as dhufan arguu jiran. Gara biyyi deemaa jirtu argaa jiran. Jawaar Mahammadoo akka saree summii nyaattee summiin mataa qabee aanan dhuddee summiin irraa lashidhee xiqqoo isii qaxara fedhee gaafa gara biyyaa galee lafa badee as fiigaa dhaqee achi fiigaa dhaqee taa'ee jedhanii dadhabanii kabbabu jedhee maal jedhee dhama'ee fuudhee qilintoo dhaqee nan qilintoo dhaqee gab jedhee
qabbaneeffatee akkuma inni dhisan kaliyaan ijoollee jarjaraa waa hunda godhaa amma qabbanaa'ee sabadhee jedhe jechuudha. Siyaasa dirqamaan manguddoon Oromoo deebiste. Manguddoon Girrisaa jechuudha. Jawaar maqaa siyaasanatti hin dha'ina lamma ta'e dhageettan sagalee isaa irra jechuudha. Isaa gab jedhee waa mara argee bakki dhiirti tidhamtu maal akka fakkaattu argee badaan ajjeesanii nagarafanii as keessatti hafaa jiruma addunyaa tana gabbee argaa jedhee Jawaarii yeroo achii ba'u bara akka gartee bineensa yeroo isin waa keessatti ittiitanii jalaa bantaniin ba'u bineensi gariin bara. Alum kalee beeku kana gabba'u sodaata. Maaliin nadhanii ajjeesanii akkatti qaban beeka. Jawaar gaafa manii dhaatii baasaniin ba'u jedhee didee bartumanii harki marii cabee akkasii fuudhanii makiinaadhaan mana darbanii biraa deemanii. Halkan hin ba'u barii dhaabuun ba'u miti bara. Halkan hin ba'u maaliif na ajjeesanii. Warri mana hidhaa keessa muuxannoo qabu Iskindir Naggaatiif Baqqalaa maal kunneen peestaala ofii guurattee yaatee jechuu gartee namni makiinaan galchan hin jiru. Harka hidhaan yoo xiqqaate ji'a meeqa deeme Jawaar. Yeroo achii ban siyaasa lamuun deebi'u jedhe dirqamaan deebisan. Intarviisaa gubbaa waan inni jedha geettanii jechuudha. Oofanii maal godhan? Mallaqa inni waggaa meeqa waliin qabatee zeeroo harkaa godhan. Warri beektaa warra boofarraa gogaa baasuu beekutu jira. Jawaar yoo gamana laalu warri inni waggaa meeqaa ifaa jiru. Gamas yoo laalu zeeroo homaa harkaan qabu. Warii deeffachuu fiiguu ka'e amma. Warii deeffachuun maal godhuu qaba? Akkana namni warii ittiin kennu hin jiru. Ol laale, gal laale, gamas laale, bitaa laale, mirga laale. Maal godhuu qabaa? Akkuma kaleessan dhiiga namaa jigsisuu itti deebi'e jechuudha. Kitaaba kana gurgurachuudhaaf waan inni dalage waan inni godhe agartan. Hadha bahee kan waa takka harkaan qabne kan mucaan tokko isa duuba hin jirre paartii kafaa'uu ta'ee deemaa hin jiru. Jawaar ta'ee deemaa hin jiru gaafatan kalee Koloraadotti hin deebi'u. Bakka dhaqu hundattuu gaafachaa jiran. Eenyu si waliin jira eenyu taatee deemaa jirta hin deebisu. Maaliif kitaaba gurgurachuu deemaa jira malee homaa harkaan qabu. Karaa kanaan ammoo maal laalaa jira? Yaa Rabbi balaa buusechaa deema. Rabbi ammoo gartee du'aa iyyaatu uummata fixu kadhatu Rabbi hin dhagahu. Osoo sheexana kadhateessanirra yaa sheexana goyii gabbaree. Karaa kanaan suuraa kun waggaa meeqaatii fi warra gartee ganda keessatti nama ajjeesanii walitti kennanii waa godhaniin Oromoo ficcisiisaa waliin dhayaa namni guddaan hagana gahu kan bakka guddaa jiru mee rakkoo qabdannaa ergaa maaltu jira afaan Amaariffaatiin Oromootiin waanaa ergaa gahee Jawaar Mahammad gartee waan nama qaanisu ati itti saalfattu namtichi tokko birrii 25 teeleen guuttee fi teelee keessaa dhabe jedhee na erge jedhee poostii godhe afaan Amaariffaatiin agartan na fakkaate. Miragaa teeleen miragaa daa'imni maxxansu waan sawwaritti TikTok kana gubbaa nama rabsaa oolu waan akkasii maxxansanii saalfatti ijoolleen. Namtichi teelee birrii 25 osoo birrii 1,100 jedhe 25 immoo 25 naa godhaan offolchaa itti naqatee ganama keessaa dhabee jedhe. Kana maal jechuu barbaadeeti mootummaa keessaa fudhatee jechuu barbaada. Namni yoo kasaare jedhan naggaadeen Arabni yoo kasaare jedhan Arab kakassareetti Arabni yoo kasaare duubee waraqaa ganshoo kan duubee metanii liqii ittiin kenne garagalchii herregaa jedhan. Bar liqiin kasaaree suuqii cufee lixee namayyuu arguu hin danda'u. Isii herregaa jedhan akkas ta'e Jawaaraadha. Suuraa dubartii wayii gartee bichuu abbaa mana irraa diiganii iyyaa deemtu dhugaa qabdisiin haa karaa irraa diiganii karaa malee irraa diiganii ilmaa wajjin rakkatte waan guutuun qabdu. Seerri hiyyeessaa tuma laafaa dhaqqabeedhaan wanni kun waan biyya guutuu deemaa jiru manni diigamu ka keessaa baasee nama miidhu waa godhanii miti yoo kaaddileen keessatti illee miitu jiraata. Isii gubata isii itti jira iyyiti gartee mana ilmaan qabdi waa hunda qabdi manni irraa diigame hiree biriin qabdu dhugaa qabdisiin. Jawaar ammoo birrii ittiin biizinasa jijjiirachuudhaaf poost godhee nu agarsiisaa jechuudha. Reeffa namaa ka seerri feesbuukii waa hunda dhoorge namni guddaan kun fuudhee poost godhaadha. Nu amansiisuu barbaada waan gartee teekinooloojii adda baasu nu amansiisuuf carraaqa Jawaar Mahammad agartee. Hojii ijoollee akkas taatee akkas tahaa jirti
kitaaba guyyaa akkasii achi dhaqee gurguradhaa koottaa. Namni kun yoo caasaa qabaate yoo gartee nama jala deemu jiraate yoo sirna qabaate eega rabbiin gartee qaanii namni onnaa dhee qaanii hin qabu jedhanii kitaaba ofii gurgurachuuf deebisilaadha ijoollee tokko bira kaa'ee peejii isaa irratti osoo hin taa'e namaan beeksisa. Adda tiiktookii jira waa hunda jira gareema akka ijaarratee amma hojjeessu maqaa balleessu deemu kanatti yoo facaasan yes. Laayifii namni birii waraabu bakka inni taa'etti feesbuuk isaa qofa waraabanii gadhiisan. Maaliif namni biraa yoo waraabe gaafilee waan salphinaa achi keessatti deemu kana gadhiisan jechuudha dhorka. Girrisammaan isaa waraabee gadi hin dhiisu jechuudha. Namoota tokko lama telefoona achi waraabanuu isa saamsuurdi godhee gadhiisan illee ayyaama malee gadi hin dhiisan. Ka isaa irraa deebitee gadhiifta. Namni hadda sadarkaa kanatti jedhana. Waan hunda ofii koontiroolaa deemu. Kitaaba ofii takka takkaan mallatteessaa qabachaa gurgurachaa deema. Takka takkaan. Hadda namni kun kitaaba ofii laakkee haganii beekaa namni jalaa fudhatu hin jiru. Kitaaba 1,000 yoo istee tokkoo fi 1,000 itti kennee kan irraa gad hafe ganne nam tokko kennee hoo naa gurguru jedheetuma. Eega taa'ee illee gurguruun dhufe. Yeroo ol seenaan jalqaba kitaaba isaatti gurgurama jechuudha. Maal gochuu jiran? Kitaaba ofii gurgurachaa deema hagasiif dhadhaa fuula dibaa deema gartee haadha garii harkuma kanaan meeshaa wallee olii qabattii ilmaan illee akkana daaraa irraa haadhaa deemti. Fuula hin soban jechuudha ijoollee gartee. Fuuluma xoofta kuna waan dheedheefi. Ofirraa cadhisiiftee bira dabruuf yaati ijoollee. Hagas go'aarti ijoolleen harka haadhaa kana. Hafuura haadhaa kana go'aarti. Haati sobdee bira gabaaf deemaa jirti. Hajaa ofii dhaqachuuf dhiitu jirti. Ijoolleen qara boo'u maal jechuu deemtu haati akas fuulaan tutte goggo'aarsitee bira dabar jawaadha akkas godhu jira. Girrisaa isa jala deemu kana. Dura kitaaba gurgurataa. Yeroo kitaaba gurguratee irraa baay'ee gaafii illee isa murteessa. 5 gaafatanii 3 gaafatanii amma koloraadoon gaafii gaafatanii telefoonatti hin ta'u jedhee warra dura gaafate malee yeroo gaafii duraa kennan namootaan eegaa isinii kennaa ammaaf kanuun fuunaa jedhaniin yeroo kaan telefoonillee fidaa fuuu kaa'innan noo hin ta'u jedhee. Maaliifi hajaan inni deematuuf kitaaba ofii gurguratee akka isteenni biraallee akkas godhe hin jenne kanallee fileesh godhee bira dabaraa jechuudha. Ni beeka Jawaar waan deemu guutuu isaatu akka waalleen finne akka mootummaa kanatti illee waa dalaguu deemaa hin jirre ni beeka. Girrisaan ammoo warri achi taa'u sun haga achi Jawaar dhaabbatanii suufe tolfatee achi dhaabbatee ganda bilbilee ganda diiguu jira. Dhufne kaa agartanii Jawaar deebi'ee barjechuu jiran. Haawuleen ta'e namoo kaala jiran amma kolooraadoo haati ta'e takka maal jedhanii nu duraas ajjeesanii hin deebiin siin jennee ta'a. Ees Ameerikaa bu'u. Ameerikaa Jawaar lamuu taa'uu hin danda'u. Sittiziina fuudhee ofirraa kenne Ameerikaa seenteetuma baatee kaleessa keessa mana gootee haadha koligaltummaa biyyatti gaafattuu miti. Jawaar inumaa amma Ameerikaa keessa yoon taa'aa jedhe gaafilee duutti dhufa. Ilma qabaa. Ilmaan ta'eef ilmaan beeku garuu ani ilma tokko ni beekaa kan mucayyoo wallaggaa irraa qabu san child support jedhanii jira. Waa hedduutti jira Ameerikaa keessa halkan takka buluu hin danda'u Jawaar. Ni beektanis inni illee nullee. Maybe yoo seerri keenya biyya biraa Awurooppaa fa keessatti koligaltummaa gaafatee jiraachuu hin danda'a. Mucayyoon lammii biyya biraa Jarman ta'uu waltoo taateefaa akkasitti jaarsa kiyyatteefaa akka biritti maybe. Namni keenya rakkoon nama keenya qabu jira. Dura Ameerikaa jira malee gariin Ameerikaa keessa jira malee haati ta'e na dhugaadhaan beekanii nama guddaa isaan amma fayyaalummaa fi dubbatan. Ilmaan illee waan nuyi sirraa fuudhanii achi dhaabbatee ilmaan sadiitti jechuudha. Oromiyaa fi qeerroo fi qabsoo waati bar waan akkanaa kana jedheen jechuudha. Soo maal jechuu barbaadee isinii kaa'e? Jalqaba namni tokko kakaayoo qabu kan uummata waa godhuu deemu sirna qabaa. Nama waliin waa dalagu qabaa. Deemsuma isaatti bar deemsumattuu bakka manni taa'u san yoo xiqqaate nam lama isa waliin sossoo isa waliin sadi ta'anii jechuudha. Nama isa waliin deemutu argama. Adda deema Jawaar. Isteeta irraa isteetatti. Gurbaa durii oomishnee irra dalagu tokko waliin deema. Qaama kaleessa illee korraatu dubbatan jechuudha. Garuu namni keenya waliin kana keessa ni deemee maali adda? Nama waan tokko harkaan qabne mallaqa isaa ATM'n jalaa hir'annaan itti guuttachuu deemu kana wajjin qeerroomolleen diiginaa ofilleen salphisinaa ofilleen xiqqeessinaa. ATM namtichi birrii dhabuu hin danda'u. Jawaar
ATM yoo ati birri keessaa dhabe auto service siin jedha. Now money siin jedha yookaan mallaqa hin qabu siin jedha. ATM akkas ta'e. Inni kabarate ATM ati dhattee horiin kee baankiin kee horii qabaatee ati keessa dhiq xurru gooti godhee si baasa isa barate jechuudha. Eenyuun guuttata. Si ajjeesee si olii buusee nu wal nyaachisee dhiiga kennaan dhiiga ilmaan Oromootiin kiisha guuttatee jiruu gaarii wardiyaa godhatee maqaa gaarii bareedaa baatee deema jechuudha. Adda namoonni kennaa ilmaan Oromoo kalee ficcisiifnee addas ilmaan Oromoo biraa ficcisiisuuf ilmaan hiyyeessaa hadhallee karaa baafnee ficcisiisu Oromoo wal nyaachisu yeroo deemnu Rabbi nu dhiisa seetanii jedhan nu dhiisu. Ufiillee bannee biyyallee balleessina. Ufiillee salphannee saba keenyallee salphifna. Saba kana haa baraarru. Qotee bulaa keenya haa baraarru. Ijoollee teenya hadha hiree isiidhaa tagartee akka biiftuu ganamaa bahaa jirtu tana irratti hin dhaamsina. Lamandee bucoomni gaangee jedha waraabessi gaangee nyaatee ganamaa. Hireen tun lamuun deebitee nu harka baate. Namni hireen tun akka hin baaneef wareegama kafalaa jiru yoo silaa agartan sooshaal miidiyaa kana gubbaa yaanee reeffa namaa guurreetiin waan adda addaatiin gubbaa waliin dhamaasnu jechuudha. Namoonni hirriba itti dhabanii wareegama itti kafalanii yeroo asii kana cufan kaantu banama. Finfinnee keessatti hadha ayyaana amma dabre kanarra waan ta'e yoo agartan akkamitti akka ayyaanni kun dabre yoo beeytan silaa ilmaan Oromoo waan dubbattan. Eenyu fayyadamuu deeman beeytu hundu nutti. Hundi bakka hunda yeroo sirni kaleessaa illee dhufee waa dalagachuu deemee gwaantii yookaan ammoo koondoomiin nama kennaa jechuudha. Kenna fayyadaman, kenna wal ajjeesa, kenna wal jeeqa, kenna wal qeeqa. Kun eenyuun godhan namni gabbayaa dhuggee Oromoo dur dhaabbatee waa godhu hin jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti alaabaan ni dhoorkamte. Kan warri Ortodoksiitti fayyadaman. Tishartiilee adda addaa waan kalee ayyaana gubbaa guutuu dhoowwame. Mucaan tokko lamin jedheen hin jiru. Mucaan tokko lamin. Nam tokko qof hin jenne. Maaliif? Sadarkaa mootummaan kun hadha jiruuf eenyummaa mootummaa kanaa ilmaan Oromoo tabiyya diigdu osoo hin taane tabiyya ijaartu. Yoo tuqan ammoo yoo tuqan yoo daangaa dabran akkamitti akka nama adabdu argan akka gaarii jechuudha. Ni obsite Oromoon. Irra namaa tarti. Dhiis jetti. Abbaa gaarii haadha gaarii gartee haati gaarii ijoollee dhiis. Lakki kun ibiddura itti himti. Kun akkana kun bada kun gaarii kanan godhin jetti. Haadha gaariif abbaa gaarii. Yeroo gurbaan tuqe hin godhin siin hin jenne jedhaniin. Yeroo inni itti deebi'ee godhe xiqqoo xash godhaniiti. Yoo inni itti deebi'e amma itti mani bara diniinaan waan mala godhanii haga inni waan san amanutti adaban jechuudha. Akka lamuutti hin deebi'e. Warri sirna kaleessaatiif haala adda addaatiin biyyattii tana Finfinnee keessa jiran yoo xiqqaate waggaa 5 kana keessatti yeroo 4 akkasuma dinii namaa turan. Waggaa dabre ni adabaman. Barana adaba bitan. Hin godhin oke hayyee. Wanni tokko qosh hin jenne Finfinnee keessatti. Wanni tokko. Waan mootummaan godhaa jedhan ni godhan. Maaliif? Maaliif? Sodaaf godhe uummanni kun? No. Mootummaan kun waan inni dalagaa jiru godhaa jiru arge uummanni kun. Uummanni piyaasaa kanaa kaasan nama xiqqeessitanii isin bara. Uummata wal gubbaa akka hunnaatitti tiraasheetitti walirra tuulan gaafa asii kaasan iyyee ture uummanni kun. Uummata keenya kaasanii baalaa gizeen baalaa taraan maalii godhanii uummata keenya bakka dhamaa iyyan. Uummanni sun guutuun hadha manguddoon namni waa hubatu warri gaafa Haayile Sillaasee dargii jiru wayyaanee jiru namni hancuufa liqimse ka waan maraa arge kun gabbanii ragaa fe'an hadha. Magaalaa Finfinnee keessatti uummanni Finfinnee keessa jiru waa meeqa arge? Ijoolleen daa'imman bakka nyaata irraa nyaattu qabdi. Dubartiin dhiigni aadaa itti dhufe bitachuu hin dandeenye mootummaan qopheessee bakka irraa dhattee waan dhiigaan ofirraa bultii agarsiisan tiksitu qabdi. Uffata yeroo san uffattu mootummaan godheefi qabdi. Nyaata qaban torbaanitti foon guyyaa 2 nyaatan. Bakka murtii qaban. Ijoolleen karaa gubbaatti qoshashaa keessatti darbamti bakka itti guddifamtu jira. Oolmaa daa'immaniitu jira. Akkasiin bartoola rakkataa qofaa qophaa'e. Bakka uummanni dhaqee manguddoon nama isa tajaajilu xooruu hin qabne irraa nyaattu jira mootummaan godhee guyyatti yeroo 3.
Kamana irraa kalee sharaa irraa diigan qorqoorroo bara Haayile Sillaasee irra ciccitee hantuutaa fi raachaa bofa wajjin keessa galan irraa diige mootummaan viillaa itti ijaaree mana ciisaa godhee fi mana nyaataa godhee fi mana fincaanii keessatti godhee fi firaashaa fi soofaa fi waan hunda itti guutee fi nyaata isaanii warra maatiin isaan xooru hin jirre ramadee fi akkasitti ona godha jechuudha. Gaafa ayyaanni waggaa ga'e ka musliimaatii guyyaa arafaa guyyaa gartee iida lamaanii ka kiristaanaati guyyaa iida isaanii guddaadha qalee mootummaan ofiirra dhaqee kantiibaa fi muummicha ministeeraa fa'aatti dhaqanii nyaachisanii waliin warra gartee ija hin qabne kanaafaa ka ijoollee qabu manguddoo waliin deemanii isaan gammachiisanii biraa deeman. Namoonni kunniin warra lafuu ilmaan qaban namarraa dhalatan nama lama sadii haa ta'u mootummoota dabra dhargan akkatti jiraatan du'aayii godhaa jiran. Daafamaa olii gaffii kanaan dhaabbadhu. Adda namni mootummaa gargaaree waa dalagu Oromoo caalaa warra san du'aayii godhan. Kennoo waakkachuu abaaruu diiguu iyyuu namni silaa hadha dhaabbatee bara dura baratammaa laalan bakka itti fayyadan ati barsan caalaa fayyadamtaa biyyi teeti mootummaan biyya bulchuu keeti yoo as gurtee baradha maal si haa gargaaru ka mallaqa qabdu mallaqaan gargaarte ka yaada qabdu yaadaan gargaarte ka sammuu qabdu sammuun gargaarte ka humna qabdu humnaan gargaarte ka san dhabde yoo ma cadhiftee bara mormuullee deeggaruullee dhabdee cadhifte deeggarte. Oromoon irra guddaan adda gartee yeroo namni iyya ni iyya yeroo abaaree ni abaara Oromoo akkana yeroo eebbisanii cadhisa beektu. Ni amartu kun bar nama gaarii namni irra wayyaa inumaan eebbisanii jedha. Mana amma diigan kana nama yookaan du'an poolisni yookaan milishaa baatutti naannoon Oromiyaa gurra lamaan kaatee iyya kun maaliin baddee kun waraabee gadhiisaa kun maal godha. Ganda Amaaraa kan nama gadhumaataa jiru beektan naannoo Amaaraa keessatti takkaa viidiyoo reeffa namaa kaleessa agartanii mee naa himaa jedhaa. Bar guyyaa irraa xiqqaati namni gadhumataa irra bar ka addunyaa irraa dubbatte bar qalee mana walii wal gubee mana boombii guyyaa irraa darbanii bar magaalaa Bardaariif Gondarii Goojjam keessa guyyaa irraa bar boombii wal guba bar uummanni sudhama ijoollee daa'imman suuqa keessatti yuunivarsiitii keessa dheengadda torbaan darbe kana bar guyyaas torbaan hin geenye namoota hayyuu akkamii kana bar ilmaan wajjin jaartii wajjin fixanii guyyaa irraa. Maaliif maal jedhise uummanni kun Amaarri wal fixxinu jedhanii beeka uummanni. Du'ee hima malee suuraa kaasee ol gadi hin dhiisu. Kennaa kan irraa ajjeesa illee waraabaa kan ajjeesu illee waraabaa. Oromoo wal fixaa jirti jallaan. Hai wal fakkaataa lachuu jedhan kan ajjeesu illee kan ajjeesan illee. Dhugaa namni irraa du'e wanni hin goone hin jiru. Kasi ajaa'ibu ka ajjeesu waraabee maa gadhiise. Fedhu mootummaa haa ta'u fedhu warra gartee hattuu haa ta'u kaan haa ta'u. Ajjeesa dhiitu maaltu kanaan gahe. Mujirii mataa lafa buuseemi maaltu kana geesse. Gara manattuu hin tollu. Inni walinaaf wal jibbina siyaasaan agarre bilisummaan agarre warri hadha kana dalagu warra hin gabroomin. Namni gabrummaa arge hadhaa gabrummaa yoo hadha Oromoon wal ajjeese namni bar gabrummaa arge kun yoo Oromoon Oromoo ajjeese waan jedhu beektaa alhamdulillah kaliyaan banna akka kiyyana ajjeese akka waan jiruutii jedha silaa kan gabrummaa arge kaa namni hadhaa gabrummaa waan namni si godhu waan diinni sirra dalagu arge bar gochi mataa rasaasaan sidhaniif si ajjeesan bar homaa sin godhu. Namni keenya barkaadha namni bakka akkasii ajjeesanii miti bar rasaasaan akka namni mataa si buusu kun bar wal argatteeti. Mismaara lakkoofsa 12 mismaara dheeraa kan ilma dhiiraa qaama saalaa kana keessa suuqanii kana keessaa baasaa kana isaan gudeedanii jechuudha ilma dhiiraa. Warra amma namni kolaasan jedhan kan akka kolaasan beektu hin beektan. Shamarran Oromoo meeqa tireen qaama saalaati mukaan. Qaama saalaa keessa hurufitee akkanatti ajjeefte beektu hin beektan. Hin agarre kaasin. Ilma dhiiraa
hiriira itti galee waraanni wayyaanii ilma dhiiraa nama 9 ijoollee yuunivarsiitii bara nama ijoollee 19 namni tokkochi waraanni Tigree mana hidhaatti dhufee bara. Abbichuun guyyaa tagabbayii nuu kataba inshaa Allah waan kana. Hiriira itti galanii bara. Waan jedhanii beeytanii isheen dhimma irra xaachuu naawutaa jedhanii bara. Wal duratti akkasii gudeedani. Qilee irra dhaabanii ilma namaa kana miila irraa rasaasa quba isaa kanarraa osoo dhaan jilbaan gaanii bulchanii ganamatti deebi'anii haa gudeedaaf akkasii aga lubbuun keessa baatu kabajaa irra barsiisu akkasitti godhan. Ija hidhanii bira dhaabanii rasaasa bitaadhaanii mirgadhaanii rasaasa takkaan dha'ee isaa madaa reeffa wajjin namni keenya jawaan ufaan nutti himaa bahee jiran qilixxuma kana keessatti reeffa wajjin namni hidhama bara. Ajjeesanii manas ol darbanii sibira saanjaan waraananii elektiriikatti suuqaniin du'e namni bara. Guyyaa nammeeqatu ajaa reeffaatiin achi keessa du'a. Nammeeqatu reeffa kana keessa nyaata nyaachuu dadhabee osoo haqqi sochii dhumata beektu. Gidaara gubbaa katabee ilmaan Oromoo Finfinnee kana keessa mana hidhaa. Maakalaayoo jedhan kana agartanii jechuudha. Isin agarsanii oomishinni gaaf dura dhiigaan ilmi namaa katabe laal honnaa. Maaliif kana isin hima? Ilmi Oromoo haga fedhe yoo hammaate haga fedhe waan diinni si godhe isin godhu. Mootummaan kamuu cinaacha laafaa qaba. Mootummaan kamuu wama dadhamu abbaa feete yoo sheeka yookaan qeessii abbaa gadaa akka uummata jaalatu feete ati fidde bakka san dhandhaan bar jaalataniitiin yoo nama ajjeesaniif. Amma mucha ministeeraa kan namni abaaraami wallaahi nama haga namticha kanaa Rabbiin obsa kenneef ani hin agarre. Umrii keetti hin agarre. Maaliif? Wanni nama kanaan jedhamu godhamu kan inni bakka guddoo isaa yaadu kan inni mataa irra baatee deemuun fuuldura ol dabarsee isaa boolla qota. Yoo inni as deemu kunuuti boolla qotaafii jira. Hin ajjeesa? Hin hidhaa? No. Akkam ka dadhabe bakka jijjiira. Ambaasaaddara godha. Kamara hammaate daangaa bahe akka lammaa kana deemi jedhaan gara feeti. Akka Jawaar kana fa'aa paaspoora kenneef deemi jedhaan. Mangistuu Hayilemaariyaam dhagaa gimboot guyyaa caamsaa guyyaa 20ti. Asumaa kunoo yeroo inni gar deemu karaatti miinoo hidhaniif. Warri falfaluu himee fi duuteen deemin jedhaniif. Ol deebi'ee jeneraalota 60 jeneraalota hayyoota hidhee ebaluu naa fidaa jedhee itti ol seenee gooddoo jedheen jaallan kana filattanii gabbayee ol deebi'ee rashanaa guutuu jechuudha. Maa gootee eenyu godhee eenyu keessa jira hin jiru nam 60 bira nam tokko lamaa bira. Nama xiqqoo shakkii irraa qabu arge qayi shibbiree mataa sirraa fuudha. Hayila Sillaaseen dhaqaa kunuuti birrii 200 kafaltanii seentanii paarkii tokkummaa onnaa Andinan paarkii onnaa masaraa mootummaa viidiyoodhaaf teettanii ilaaltanii achitti warra biraa fixanii baan akkamitti akka ajjeesan nama gama akka ajjeesan guyyaa irraa namni akka ajjeesan hayyoota jeneraalota ilmaan Oromoo waan irra dalagan. Nama xiqqoo marshakkii irraa qaban mootummoonni dabran guutuun isaa kun bar waan haasaa istoorii kitaaba dubbistuun bar viidiyoo dhattee teettee ilaalta. Wanni kuni namni kun maaliif ofsee akkana bira dabre? Uummanni keenya bilisummaa takkaan agarre. Hin beeku mi'aa bilisummaa. Hadhaa gabrummaa illee agarre. Ani argise anqara akkatti ilaalu Oromoon hadhaa gabrummaa agartee si'ee beekan. Wallaa akkasii ilaalaa ture Oromoon. Xiqqa namni hadhaa gabrummaa arge. Namni hadhaa arge. Miidhama arge bara. Xiqqoo isii yoo hafuura baafate. Ka Islaamaa illee alhamdulillahi rabbil alamin. Ka Kiristaallee tamasgeen gee ta'ee jedha. Ka waaqeffataa illee waaqa kiyya galatoomii jedha. Maaliif hafuura baafate? Cinqii keessa turtumee atummaan laal. Cinqamtee yoo cinqii irra xiqqoo siif fudhate. Yoo arsi dhukkube halkan ribsi siin bariitu ballafti. Halkan lafti siin bariitu. Maaliif dhukkuba quba xiqqoo tanas dhukkubu. Yeroo qubni sirraa furame. Abboo wanna agarta fayyaa. Adaa fayyaa tana mi'aa isii hagi isiin gartee wanna qabdu agarta qaraba takkaan argin jechuudha.
Kanaaf ifama. Namni mi'aa gabrummaa arge fatraa argate xiqqoo san ni galatoonfata. Namoonni kennoonni kana keessa hin dhaqeen maali? Wanni kun na dhibu jira inshallah sirra gabaabbadha. Namoonni gabrooman cinqii argan kaleessa gartee itti dhiphatte fatraa yeroo argatee isiisan narkaa baatiif ka'a. Nuti kifata isii narkaa baatii bakka sanitti deebi'aa jedheetiin gartee cinqamaatti jechuudha. Kasan hin arginoo? Kakalee gartee cinqamin dhukkubsatee hin argin maal waca kun maal akkana ta'a? Hin agarre kaa'inni waan takka. Lubbuu namaa baatu hanni gartee uummattuu ittiin fakkaatu. Biloo godhadhee daalacha tokko diilee godhe dhiifama. Eenyu uumaa ittiin fakkaattu jechuudha. Uumaa ittiin fakkaattu. Kanaaf warri siyaasaa eenyu filatan beektanii? Ijoollee waa'ee gabrummaa kana hin beekne hin argin. Namoota gartee hubannoota hin qabne. Namoota kaleessa illee namni aayyoo fuudhee hunduu aabbu jiru. Warra ala jiru kana daaspooraa warra Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa jiru kana kan ofii jiru gaarii keessa jiru kana qabatanii kana keessaa as qabsaa'uu barbaadan jechuudha. Jawween kanaaf ala keessa deemee yeroo achi bahee Ameerikaa, Awustiraaliyaa gahee bookkisa. Qabsaayaa ta'ee mul'ata. Uummanni kun yeroo hojii dhaban mootummatu manarraa kafala. Gartee lafa dimokiraasiin jiru jiranii ijoolleen jalaa waan taatu hin rakkatanii lafa nagaa keessa jiranii. Okay, sirraa gabaabsaa amma deebisanii deeboo. Warra gartee akkasusan qabateeti uummata asin rakkoo keessa jiru akkamtaan akkami oollee bulleedhu kana shorar keessa jechuudha. Uummanni as jiru kun ni shibbiraaya. Wanni mattuu dhugaatti fakkaatti. Sodaachisanii lafatti dhiphisanii badaa jirtan nyaatamaa jirtanii jedhanii. Kaasii kuyyoo xiqqoo ati waa sirreessu bati dhuftee tutteellee dhugaa ina nyaachuu deeman ajjeesuu deeman hidhuu deeman baddeessuu deeman jedhee dammaqasii jechuu sii galee. Inni kaachii akkas godhu sun kaasii kana hawwata akka yaadu akka ofin laala akka biyya jiruutiin yaadan Ameerikaa jiraa inni maa akkasiin goone gartee maa nama ajjeesanii maa nama hidhanii maaliif karaa maalii godhanii akkana godhanii jedhanii gartee uummata rakkaa. Akkasi qilleensa na eeguun jira dhiifama. So akkasi kasiitti asii maal jechuun galee. Kasiitiin maal jedhan akkana godhuu qabanii eessatti manni Ameerikaa taa'ee haala Ameerikaatti hima. Awustiraaliyaa taa'ee waa'ee Awustiraaliyaatti hima jechuudha. Kanaaf namni gartee harka nam tokkootiin ibidda qabatu hin sodaatu jedhan. Kasii cinqee argu namaa wal dhabu ka ajjeefamu ka kuun yookaan shanee ati kuun maali ati biiphii maal jedhee ulfitu uummata biyya keessa jiru. Inni kanaaf akkasii wanni kun na dhibu jira. Uummata keenya kana waan goonu rakkoo nama biyya keessa taa'ee qabsaa'u duran dhaabbannu haa dhufee qabsaa'u. Garuu ala keessa deemanii biyyatti as qabsaa'uun uummata taphachuu. Osoo haadha namni kun dhufee uummataa du'aa jiraatee uummata keessa taa'ee hidhamee garafamee ajjeefamee waa ta'e inni kaa lubbuun isaa yoo duute waan jedhu birri isaan jala deemu beektan yoo inni du'e ijji tee na dhaamte jedhan. Dhugaa ijji isaanii dhaamti. Maaliif obboleessa ofii ajjeesuun haadha ofii asii cinquun hin hafti jechuudha. Nagaan gartee rafa gaafas inni rafuu hin danda'u. Har'a maaliifi achi akkana bilbilee amma inni yeroo akkana godhe akkana godhaa jirraa dhufaa isin fixee mootummaan kun dikteetara akkana isin godheedhaan yeroo tokko asii ol kalee isinitti himneemi jedhaan. Ayi baluun keenya ala jiraa barkalee akkasimi. Barachi akkas nuu ta'aa jirani. Namni hadha akkas godhu kun haadha kitaaba jawaarii dhaabbatee 2013 bitu kun haadha abbaa buna bitu asitti. Rakkataa yoo doolara 50 naa ergi jedhee ittiin kennu. Garuu nama ajjeesiif 1000 gas baasaa jedha. Kitaaba bituura wal dorgomu. Yoo achi wala baal waan jiru beektani rabbi telefoona Afrikaa sitti haa buusuu jedhan abaarsi rakkataa jechuudha. Waan ajirii isaa qabu keerii isaa qabu duniyaa kiraa isa gargaaru irratti waliin gargaaran. Uummata kana ammoo wal nyaachisuu irratti karaan taane nama gartee tokko qabatanii haadha abbaa obboleessa fira isaan gargaarre miskiina biyya keessa waan nyaatu dhuguu hin qabne hin gargaarre. Addaraasha qabuuf tikkeetta ittiin bakka san seenan isin ammoo tikkeetta gurguratu qofa seetanii walii jawaara kan magaalaa keessa maruuf isteenni dhaqee kun walii qopheessee walirraa walii guuranii kennaniif. Inni amma isteeta dhaquun yoo xiqqaate 10,000 irra gatee dhaqa yoo xiqqaate jechuudha.
Akkas inshallah qilleensi kiyya ta'e irraan beene waan kana boru sirreeffadhee inshallah ijoollee bilbilee achi aappii naa sirreessanii rakkoo jirus gaafadhee sirreessee boru baallama isinii seenaa isinii dhufa. Qilleensi keenya dhibu jira yoo amma inni deebii ammallee na darbate hin deebi'u. Inshallah akkas hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Kalkanitti halkan gaarii ka guyyaati guyyaa gaarii ammoo haga qilleensi na darbutti ni dubbadha. Yeroo amma deebi'ee inni akka ofii ta'u taate inshallah hin deebi'u akkasii qubadaa qabaadha. Kanaaf salaamtaa isinii dhaammadhe. Kanaafuu akkasii uummanni keenya waan goonu namni hundinuu hawaasa keenya haa yaannu bakka ofii teenya alatti biyya alaa teenya uummata keenya irratti duuluu haa dhiifnu uummata keenya haa gargaarru nagaa haa faarsinu rakkoo jirtus namoonni dhuunfaan isin ragan akkuma jalqaba isinii himne san waan dhugaa qabdan as gubbatti baatanii iyyuu dhiibbaa isinirra